waa'ee milkaa'ina koon jabaa isiniin jedha. Ija ishee keessaa ifa gammachuutu burqaa. Gatii isheen baaste tilmaamuun ni ulfaata. Dukkana sodaachisaa gara burqaa ifaatti jijjiirtee lubbuu koo boqachiisti. Ho'i jaalalaa kaasuu ishee keessaa madda. Miidhagina ijoollummaa ishee daa'imummaa koof wareegdetti. Raafama onnee ishee keessatti jireenyaan qaba. Ituu ishiin naaf jirtuu gadaanee hin argamu. Dabaltee akkanaaf jiraattuuf nan mo'adhaaf. Sababni isaas ani mucaa mo'attuuti. Gammachuu keenyatti kanneen gammadan haadholii keenyaaf kabajni haa ta'u. Sababni isaas isaan milkaa'inoota keenya. Baga guyyaa haadholii keenyaa geessan. Daadaa Mool handhuura magaalaa Adaamaa irratti simboo guutuun fedhii keessan hunda guutuuf kan dhaabbate yeroo keessan qusachuuf dadhabbiin mallee hambisuuf Daadaa Mool. Galma walga'iif walta'ii hammayyaawaa. Kutaalee ciisichaa dhuunfaa fi maatii. Reestooraantii, hoteelaa fi kaaffee, mana daabboo ammayyaa, tajaajila baankii. Buutikoota. Mana maxxansaa fi meeshaalee kennaa. Manneen suuraa fi kophee dhannoowwan ispoortii, elektirooniksii fi steeshinarii, koompiyuutaraa fi aksesarii, moobaayilotaa fi suphaa. Golawwan miidhaginaa. Golgaa fi minxaafii, kosmootiksii, sa'aatii fi xiyyoo ijaa. Daadaa Mool yoo geessan bakkuma tokkotti bakka hunda geessan. Hoteela Qiddist Mangashaa Daadaa Mool. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessara dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemnee kunoo jabaannee har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. All-like furniture Finfinnee jirra shaggar all-like furniture meeshaalee biiroo fi manaa bu'aawwan teeknooloojii jabanaa. All-like furniture irraa manaaf bitannaan gammaddanii jiraachuu, biirootti galfannaan gammaddanii hojjechuu, hojii keessan milkeeffachuudha. All-like furniture sadarkaa isaaniif qulqullina, umrii isaaniif jabina, argaa ijaaf miidhagina. Yoo barbaaddan all-like furniture filattu. Akkuma maqaa isaa isinis ni jaallattu. Finfinneetti CMC University Civil Service fuuldura Gurdishoolaa gamoo Itiyoo Seeraamik irra Piyaasaa Haaroon Taawur Boolee Bulbulaa marfata awutoobisii lakkoofsa 93 gamoo Qiddus Buzaayyoo jamoo warshaa Mastaawutii fuullee gamoo Asaayyoo irra jirra. Meeshaalee feetan hunda gatii madaalawaan isinitti gurgurra. Yeroo dhiyoottis magaalota naannoleetti babal'achuuf qophoofneerra. Maamilummaa keenya cimsuuf immoo meeshaalee hundarratti persantii 20 hir'isneerra. All-like furniture. Siifoo ati fayyaan qabduyi wanni hin baratamne hin jiru bar waa hundumtuun baratam sanumaayyummaa mee obboleettii kee ilaali waa hundumaa ol fuutee ilaalin cimtuu akka isheen taate. Ani garuu wanti ta'e hundumtiyyuu dhugaa natti fakkaachuu dide. Ani garuu baay'ee na gammachiisee jira. Kennaan koo akka abbaa isheetii goota. Murtee kennaa murteessite garuu sirriidha ta'e addaati. Sirriitti malee. Hargite miti akka isheen itti gammadduu taate. Ani garuu irra caalaa yogguu siinan waliin jirtu gammaduu natti fakkaatti. Immoo Firaa'olis garuu nama gaariidha waan ishee jaallatus immoo fakkaata. Isallee argateeti. Kennaan koo bar dhaabbiin ishee deemsi ishee dubbiin afaan ishee akka namatti tolu beektaa. Adaaduu siinaan turuu bilaa jira maal jedhu? Hin kaasin. Cuf irratti hin kaasin. Akkamittiin hin kaasin Adaadoo? Hin kaasin siin jedhati fayyaan qabduyi. Dhiphateetiin Adaadoo kan inni dhimma isaati kaa. Maal jedhanii? Waan hin taane dubbattee akka gammachuun tala kootiin dooressine. Maqaan koo Assaggarees Tsahaayin jedhama.
Taatumaan kiyyoo keessatti hojjedhu adaadoo yookaan dabritu ta'eetan hojjedha. Ani maqaan koo Caaltuu Balaayin jedhama. Ga'een hojii kooti immoo diraamaa kiyyoo keessatti taatummaa biliseedhaan hojjechaa jira. Biliseen immoo mucaa mala gaarii qabdu, mucaa baay'ee namatti toltu, maatii sooressarraallee kan dhalatte, garuu haadhaaf abbaan qabdu, obboleessi ishee immoo akka haadhaaf abbaa caalatti ishee guddise, mucaa baay'ee namatti toltuu fi taatee kana ta'e hojjechuu kootti nama baay'eetti gammadeedha. Ati hoo? Ani maqaan koo Umeeraan Kabrin jedhama. Taateen diraamaa kiyyoo keessatti ta'ee taphadhu Feenaanii. Taatee Feenaan bakka bu'eeti kanan taphadhu. Feenaan baay'ee nama gaariidha, nama mala qabeettiidha, nama jaalalaati. Boonaa fi Riyaa Biliseeti. Baay'ee nama gaariidha Feenaan, baay'een jaaladhe karaktera ishee. Jaalalli dhugaan hin jiru. Abbaa qabeenyaa adamsanii harkatti galfachuun kun hin hafne jechuudha. Akkanan jedhama Feenu. Akkamittiin akkana jettee osoo waan isheen beekiin? Achi hojjettaanan akkasuma ta'a. Callisi boo. Duraanatu balleessi waan ishee sittaa sa'u. Yaa biluu maalumaa fi abbaan dabareessidha sirriitti qophaa'e. Na barbaadi ka. Ati yoomtole jettee beektaa? Boonaa sun osoo dhufee si baafachisee akka inni natti tolu. Ati ammayyuu waa'ee isaan dagannee. Akkamitti dagatama? Naaf iddee ta'ee galatu. Akkamitti gara kiyyootti makamte isa jedhuufi kanaan dura ijoolleen wajjin diraamaa darbee hojjedhu hin jira. Ijoolleen sun iskiriiptii kiyyoo laalanii dabrituu taateen hojjetti jedhaniiti kasti kan na godhan natti fakkaata. Maaliif bilbilannaa bilbilame fedhii koo gaafatanii akkas diraamaa akkanaa hojjechuu barbaannaati fedhii qabdaa naan jennaan eeyyeen jedhe. Sanaan booddee iskiriiptii naa laatanii iskiriiptii sana immoo laalee nan jaalladhe nan hojjedha jedhee itti gale. Akkamitti kiyyootti makamtee? Kiyyootti kana makame diraamaa kiyyootti kana makame durumayyuu fedhiisaa fi jaalala isaa baay'een qaban ture. Mucaan tokko naaf bilbilee aanaa entertainment dorgommii baasee jira diraamaa hojjisiisuuf maal naan jedhe. Achumaan anis laaleeni deemeen dorgommii guyyaa sana. Ati hoo? Anis akkasuma baay'ee diraamaa hojjechuudhaaf fedhii guddaan qaban ture. Namoota diraamaa hojjechiisanii namootni akkasumatti bebbeekufaatti himeen ture. Maaloo diraamaatti na galchaa na hojjechiisaa. Ani fedhii diraamaa hojjechuu baay'een qabaadhetti haasa'een ture. Achumaan guyyaa tokko gurbaan hiriyyaa kootii tokko naaf bilbilee giddugala aadaatti deemii dorgomii beeksisa baay'ee jira kan diraamaa naan jedheenaan deemeen dorgome achumaan kiyyootti makame jechuudha. Caaltuu bilo wanti fodhaaf tokko dhiisteeta? Qopheesseera. Keekii eessa goote? Firiijii keessa kaa'e. Firoon faana malee dhufu? Eeyyee. Roobsaniinis firoo wajjiniin kottu jedheera. Guyyaa dhaloota fira sorbeeffachuudhaan har'uu mallee mee waliin taane akka taphannu. Dhugaa kee jirti. Bilbiliif mee dafanii dhufu? Tole mee haa bilbiluu roobsaniif. Hello Roobsan. Hello. Akkuma yeroo waliin jenne san yeroo dhadhuutu miti? Dhiisii ati akka firaa waliin barbaadu. Maal jechuudha? Galgala sagantaa qabatee jira. Eenyu wajjin? Meelaalaa wajjin. Eenyu ishee meelaalaa? Mallee mee waliin taane akka taphannu. Dhugaa kee jirti. Bilbiliif mee dafanii dhufu? Tole mee haa bilbiluu roobsaniif. Al tokkicha bilbila kan dubbisee dhufu. Rakkoon qabu. Hello Roobsan. Yeroo bilu. Dhuguma. Akkuma waliin jenne san yeroodhaan dhuftu miti? Dhiisii firoon irra nu barbaadu. Maal jechuudha? Galgala sagantaa biraa qabatee jira. Eenyu wajjin? Meelaalaa faana. Eenyu ishee meelaalaan? Ishee biiroo keessan hojjettu san akka ta'an. Eeyyee sirrii jettee nu gurgurra.
Osoo inni dhaga'in maaltu ta'aa jira? Hojii tokko yeroo jalqabdu bu'aa bayii ni qabaata. Nan hojjedha jennaan garuu karoorfattee itti galta. Hojiin bu'aa bayii hin qabne immoo hojii hin jedhamu. Jalqaba wanta sana fudhachuudha ofitti. Sanaan booddee bu'aa bayii inni qabu sana keessa darbitee kan ati barbaaddu milkaa'ina hojii sanaati. Kanaafiyyuu bu'aa bayii akkamii yoo qabaate hojii koo wajjin wal simsiisee karoorfadhee hojii koo kan hojjetaa mootummaati. Hojii koo guyyaa hojii koo idilee sirrii mattuun hojjechaa jira. Karoorfadhee garuu yeroo boqonnaa kootti halkanis guyyaas hojii kiyyoo kan ammoo hojjechaa jira. Taatummaa yookaan kaaraakterii naaf laatame kana baay'een jaalladheeni kan hin simadhe itti gammadeeni kan hin hojjedhus garuu aniif taatuun sun waliin fakkaanne. Taatuun ani hojjedhu baay'ee ulfaata. Wanni of keessatti qabatee jiru ani garuu amala akkanaan qabu. Baay'ee namaaf rifatudha. Namaaf na'udha. Taatummaan ani irratti hojjechaa jiru garuu adaadoon karaa sirriirra waan hin jirreef hin ulfaata kan sanaa hojjechuun. Garuu immoo ta'ee hojjechuu kootti immoo baay'een gammada. Oh, meeluuko. Tentala akkam sareeko akkam naguma keeti akkam adooko jirta bareedduu ko si yaade dhugaa ani lakkuma kan si yaadee jira kennuu ko akkam ofii misirrummaan ulfaataadha daadu maal akkam firaa ulfaana jiraachuun ulfaataadha isa faanatu hin jiru siinanuma yaada ija koo duraa na baduu dide kennu miila lama qabaatanii fi muka lama yaabanedhan dubbii keenya irratti kaleessa bilbilee ture heerumuu keessa dhaga'ee jira maal jedhare siin maal sirfaasise hadha ga'uuti amma kanaan booddee sirriitti akka abdii kutatuuf illee isa taasise garuu kan nama gaddisiisu gaddee jira. Maal wadaatu baay'ee gadda. Waan ifa manaa godhu sitti fakkaata garuu. Sallee gaan beeku. Ilmi dhiiraa garaa kutate baay'ee rakkisaadha. Haa ta'u iyyuu malee ati waa'ee isaa dhiisiti amma waa'ee mafraa wal qofa yaaduu qabda. Nillee sirriidha garuu. Na jibbaa laata. Moo dhugaa jirutti immoo ifa manaa gochuu danda'a? Kennu. Amma waa'ee siinaan dhiisiti. Akkamii kaleessa yeroo walii mallatteessitan sana waa'ee qabeenyaa tarreessitaniittu? Dubbiin keenya ijoon isa mitiire. Kan itti abbaan koo wareegame. Gowwaan kun dhuguma natti heerumtee se'ee. Qabeenyi gaa'ela duraas gaa'ela booddee horannus kan waliiniiti jedheetu. Kana kan barbaanne biyyeen abbaa ishee nyaata. Amma egaa kanuma dubbiin ji'a ja'a eeganii amma himannaa banuu qofa. Shakormittii ko egaa maal goota seete? Yeroo baatus yeroo galtus hoo teessus akkan isirratti hin barre. Gammaddu ta'iti mul'adhu. Sanaan booddee karoora keenya galmaan ga'annaan. Maaliif waan tokko akkasirratti hin beekamne? Sanadha kana ni barbaadu. Dhimma koo achi ergan fixadhee booddee dhiiga abbaa kootiitiif qabeenya abbaan keenyatti wareegame fudhadheen siinaan faana jireenya koo jalqaba. Jalqaba kana bagasiif mallatteesse malee sakaan immoo waliin mari'annaa wajjin hin jirra waan ta'eef waa hunduma immoo tokko lamadheen karaa si qabsiisa. Jabaadhu. Anis si faana hin jira. Inni tokko rakkoon hin jiru. Tole? Ati cimtuu naa ta'e akka abbaa keeti. Mudannoon an hojii kana irratti qabu guyyaa tokko utuma hojii hojjechaa jirru halkan sa'aatii 7 ga'een hojii xumurree yeroo baanu karaan hin cuccufame bakka inni itti hojjedhu bakka inni galu baay'ee walirraa fagoodha. Inni halkan keessa sa'aatii 7 Adaamaatti kan inni hojjedhe. Utuma taaksii inni guyyaansaa bokkaan roobaa ture
taaksiin hin jiru, raayidiin hin jiru. Namni akkanumatti hiriireeti kan dhaabbatu. Waan godhu dhabee manas yaadda'eera. Eessa geesse jedhan ga'eera hin jira garuu ani bakka isaan jedhan sana miti kana ni jiru. Fagoon jira. Akka yaaddofneef immoo ga'eera hin jira. Kana gidduutti namichi tokko konkolaataa qabatee dhufe haaluma namaa laalee dubartiin tokko na dudduuba dhaabbattee jirti. Dubartii sana laaleetu hin dhaabeef. Gaafa dhaa'u ishee durseen utaalee galeen konkolaataa sana keessa jecha. Yeroon galu keessa gingalee namichi tokko immoo utaalee gale. Yeroo sana baay'ee rifadheetan nabuusaan jira sila darbatameen lixe. Amma immoo nabuusaan jira gaafa innis sanaan booddee obboleettiin koo bilbila bilbiltee eessa geesse eessa jirta jennaan ani waan isaan beeku iddoo ta'e na geessaa jiru. Makiinaa wayii keessa lixeereessa akka deemaa jiru iyyuu hin beeku hin jireen. Bu'ii kaatti isheen achiiti. Mucayyoon isheen lixxe suni waliin lixxe sun ani iyyuu afaan Oromootiin dubbachuu koo dhageesse anis xaafoo dhaqaan jira calluma jedhin deemnaa naan jette. Akkasii deemaa osoo jedhee nan deemin mudannoon kun na mudateeraan jechaadha kana keessatti. Adaadhu na jalaa tuftee kennu naguma miti. Maal taatee? Maal taatee na gudditeree aduu keessa akkamitti akkam fiigaa dhuftu agarteeti? Maal yaadde immoo? Si yaadummaa si yaadee. Garuu maal taateeti aduu keessa akkanatti kan naawamtu yeroo kana jedheetiin malee. Maal laguma miti? Adaadhu. Yaadan sitti himuu barbaadu jira. Maal inni? Kana caalaa qofaa koo dhiphachuun barbaadu. Siinaanii walii wal fuchuu yaaddan immoo maaltu uumame? Lakki waa'ee siinaa miti. Maal niree? Warra abbaa koo ajjeesan argadheen jira. Maal jechaa jirtaa? Een Adaadhu. Akkamitti? Eessatti? Raajiin dhalatee jiran maal jechaa jirta? Yaadataa yeroo abbaan du'e yeroo dhumaatiif hospitaalatti namicha dhufe sana. Obbo Tolaam. Yeroo dhufe ijoollee isaa faana dhufee ture. Naannoo waggaa har'aa mootuun taa'ee televezyiinii ilaalu ilma isaa argeen ture. Ilma isaa. Akkuman argeettiin yaadadhee Adaadhu. Ilmi isaa isa guddaa moo? Eeyyee. Firaa'ol jedhama. Gaafa sana teessoo dhaabbata isaatii waa'ee dhaabbata isaanii odeeffannoo guutuun argadhe. Kanaafuu san booddee yeroo jarri beeksisaa baasan hojii aanan na ilaallatu dorgomeen qacaramee jechuudha lafa nama haaraa qacaramee dhaabbata mucaasaati. Maal naan jechaa jirtaa? Karoorri koo ilma Tolaa Firaa'olitti heerumuudha. Amma dubbiin kan badde. Kennu maal naan jechaa jirta? Jarri kun bar diina keenya akkamittiin diina abbaa kee ajjeese diina obboleessa koo ajjeese itti heerumee waliin jiraadha naan jechaa jirta. Kanumaayyuu hojii sana fakkaatu dhiiste diinota keenya waliin akkamittiin teessee hojjechuu yaaddeeteti? Abbaa maallaqaa fedhanii ajjeesan Adaadhu. Maallaqatti abbaan wareegame immoo kanan fudhachuu danda'u Firaa'olitti heerumuudhaan qofa. Yeroo kamiyyuu caalaa gadoo abbaa kootii ba'achuuf carraa guddaa an argadhe kan waaqnis na gargaareera. Kennu hoodhi berree fala biraa falachuu qabda malee akkamittiin kun ta'a? Mudannoo kiyyoo wal qabatee si mudate nutti himi. Ani mudannoon kiyyoo wal qabatee na mudate. Yeroo jalqabaa akkan kiyyoo jalqabuuf ka'een jechuudha. Waraabbii qabdaadhanii naa bilbilan. Man hojiirran ture hojii
shiftiidhaan hojjedha waan ta'eef sa'aatii booda ture hojiin koo. Achi galgala naannoo sa'aatii 3 manatti gala hojiidha jechuudha. Gaafa manatti galu rifeensa miiccachuun qaba jedheen rifeensa koo miiccadhee shaaworii galee qophaa'ee hirribina qabuu dide achumaan akkuma kitaaba dubbisuuttan dubbisaan reersiin godha siistarii wajjiniin jechuudha. Utuun dubbisu naannoo sa'aatii 11 rafi hirribina qabuu dide halkan achumaan isaan immoo jechuudha daayirekteerri koo naa bilbilee naannoo sa'aatii 12tti dafii kottuu naan jedha. Achumaan narrafi naannoo sa'aatii 11 narrafi alaarmii guuttadhee ragaa 12tti ka'uudhaaf achumaan gaafa rafu alaarmiin nama namaa maaniin dhaga'u gaafa nakka tasaa na'ee ka'u sa'aatiin 12 walakkaa. Achi akkan itti barrisee sireerraa ka'een beeku. Maanuu Waaqayyo harruma naqqaanessi hafuura qulqulluu harruma naqqaanessi Waaqayyo harruma naqqaanessi uffata barbaaddachaa jira. Achi nan barrisee ta'ee nan fiige ta'ee iyyuu hin beeku. Akkamitti akkan isaan bira ga'e dhugaan irraanfadhu gaafa sana. Ati hoo maaltu si mudate? Mudannoon na mudate diraamaa kiyyoo keessatti akkuma isin jedhe diraamaa hojjechuu nan barbaada, fiilmiis hojjechuu nan barbaada. Malee hojjedheen beeku. Kana gaafa isaanii naaf bilbilanii hojii qabdaa naan jedhanii guyyaa guutuu uffata miiccaa ture. Jechuun kan qoru kamti real kan isa achuma bulcha. Galgalaan kee amanuu dadhabeen galgalaan kee ilaalaan ture uffata na laafee jechuudha. Wantoota ofitti kakkaa'anii maal diddibatanii sirreeffachaa man bula jechuun dandeessa rafne jechuun dandeessa jechuun natti sa'aatiin natti darbaa kan jedhamu. Adaamaarraa kee asin dhufa sababan ta'eef sa'aatiin natti darbaa kan jedhamu sodaadhee atuun irra fin bulee sin jechuun barbaada. Akkamitti fiilmi? Jirta? Nagaadha? Akkamitti? Akkamitti? Fayyaadha? Fayyada. Maal akkasii jiramna akkasii? Baay'ee sirra bareeda bara. Nama guddaa taateef. Dhugaa keeti. Akkamitti jira? Dhuguma? Jiruun akkam? Uumaan bareedura akkamitti? Asuma jirta moo? Lakki Ameerikaan ture. Reef dhufuu kooti. Ikkan dhufe ganaa guyyaa 20 maal akkas ta'uu kooti. Akkamitti? Namatti tole Ani nagaadha. kanan jedhu. Bilisee wajjin ammas akka durii wal argitu. Bilookoo eenyutu adda nu baasa? Inni dhugaadha. Akkam ishiin? Nagaa ishiiti. Uumaan jettu. Jaalalli ishii sanii wajjin wal fuute ta'a. Deessee fi laata? Jaalalli maali? Aha. Boyfriend bilisee kan ture sana kaa. Maal naan jechaa jirta? Anan gan beekutti biliseen hiriyaa tokko iyyuu akka isheen hin qabnedha. Garuu namni isheen jaallatu tokko tureera. Maal godhu kaa? Dhiisee gara biyya bakkee deeme malee. Oonyu mooyin. Maal akka nama hin beekne taataa si dhagaa? Isayyuu gaafa deemtu immoo nagaatti dhaamteetta? Feenaan walaati jettu gungumaanaaf galaan jiru. Biliseen ana dhuguma na jaallatti turte? Kanatti yaadduun olitti kan ishee si jaallattu ture. Akka akkas na jaallatti ta'e dhalaa barreessifiin ture. Hiriyaa akka qabduu fi anaaf miira homaayyuu akka hin qabne maaliif naaf barreessite? Xalayaa maali? Qoosaa hirtaayi. Hiriyaa ta'e can qananiitti bilisee takka xalayaa naaf kennitu itti kenneen ture. Ishiinis deebii naaf fiddee turte. Qananii naan jechaa jirta? Wayyoo. Beektaa? Amma reefu waan hundumtuu naaf gali. Lapheen koo baay'ee cabe. Sana booda ture. Sababa ishiitiin gara Ameerikaa deemuuf kanan murteesse. Qananii? Ishii dhachuudha kaa kan adda sin baase. Biloon akka isheen argine beektaa garuu xaleecha. Bilu, maal nama kana yaadaan deemu? Nandeemee. Baay'ee malee. Maal inni maal yaadaa jirta mee natti himi? Moo yoon fuudhee qofaan jiraadha jettee sodaatte? Atumti fuudhi malee kan koomaan rakkisaan. An apartaamaa tokko kireeffadhee yookiin immoo bitee keessa jiraachuu nan danda'a. Kun akkamitti ta'a? Akkamitti mana kee gadi dhiistee deema? Dhugaatti mana kana kan gadi dhiisu waan dhala malees miti. Mana amma kana guddatu keessa qophaa waan hin jiraadhu sitti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf itti yaadaan ture. Meelaalaa osoo hin fuudhee iyyuu mana kana keessa waliin jiraanna. Manni kun guddaadha bara. Nu ga'a. Lakkii garuu firoo meeluun gammadduutti dhiisuu ta'uu dandeessini. Sanarratti immoo bilisummaa barbaachisa. Kana booddee san daa'ima miti waan ta'eef yaadda'e. Waan hundumaaf iyyuu yommuu yeroon ga'u ilaalla.
dhiyootti wal fuudhuuf yaadammoo? Dhimmicha irratti naasofne garuu erga ol barree turree jirra. Erga ol jaallanne immoo amma kana turuun hiikanaaf hin kennu. Meelaala akka hojjettuutti osoo hin ta'in akka rayyaatti yeroo waliin laattanii osoo haasoftanii baay'ee natti tola. Meeluu kanan hordofuu jalqabe ammoo osoo hin taane jalqaba yommuu hojiin bukkee galtu ture. Kanaaf amma hordofuun hagas mara hiikanaaf hin qabaatu. Ayi firoo jaalalli si qabee jira jechuudha. Amma sirraa beeksisuu jalqabeera. Kan namatti tolu jechuudha. Diraamaa kiyyoo keessatti hojjechuu kootiif gammachuu guddaa kan hin qabaachaa jiru. Namoonni baay'een diraamaa kiyyoo laalaa jiru. Akka laalan sitti mul'isa maaliif gaaffiin namni si gaafatuu fi akka laalaa jiru kan inni beeksisu gaaffii namni si gaafatu irraa kaateeti. Cimaadha, bareedaadha. Diraamaa Oromoon amma laalaa jirru kana ol kaastaniittu baay'ee nutti tolee jira. Kanaafiyyuu cimsaatiitti fufaa. Jabaadha namoota jedhantu jiru baay'ee. Kanaaf sana yeroo dhageessu ani akka kootti carra qabeettiidhaan jira diraamaa kana keessatti mul'achuu kootiin maaliif baay'ee bakka namoonni si beeku situ nama hin beeku malee namni si beeka. Karaa irratti yeroo sitti dhufu namni sitti kolfaa si dubbisaa deema eessatti na beekaa kun irraanfadhee akka diraamaa kiyya hojjechaa jiru iyyuu dagadheen jira. Namni kolfaa sitti dhufee nagaa yeroo na gaafatu eessattan beekaa kana jedheen gaaffii biraa keessa gala. Achi galagalee immoo nan laala. Yeroo isaan kolfan isa dhalakkaa nan deema bakka. Kun sitti tolaa jechuudha. Siinaan yoo miidhame iyyuu namni tokko karoora baafatee wanta jalqabee tokko hoo jiraatu wanna sana amma galmaan ga'atutti namni sun miidhamee dhiisee homaayyuu itti hin fakkaatu. Ani kan kootiin kan ilaalaa jiru. Meelaalaan illee akkanuma maaliif anillee waan hin fedhu waan hin barbaadu meelaalaan maal akka gochuu akka isheen qabdu waan keessa koo jiru meelaalaadhaan akka isheen jabaattu akka isheen cimtee wanna yaanne sana galmaan nu geessuuf ishee jajjabeessaa jira. Waa'een siinaa waayyuu fakkaatee natti mul'atu isheen illee kan irratti kan isheen dhiiste gara karoorfanneef gara kaayyoo keenyaa sanatti kan isheen deemaa jirtuuf jechaadha. Kanaafuu waayyuu mitanaaf rakkoonni siinaan kufaatiin siinaan yeroo kanatti natti mul'achaa jiru. Kaayyoo kan biraan qaba waan ta'eef jechaadha. Adaadoon kennaan dhuftu malee hirraafuu sa'aatii meeqa eegdee hin daadu? Ani ergasii hirribna fudhachuu didee baay'ee ture. Isaallee ani iyyuu amma nanan turan siini. Kana caalaa siin tursiisus. Maal inni waan sana akkatti laphee na dhaabdee na rakkistu kun? Firaa'oon akkana jaallattu natti himi. Dhugaa jettamoo? Dhugaa. Biyyee na yaa. Shoo saree. Maaluma si godhaa laata? Akkas malee. Adaadu maal jechaa jirtaati? Siinaanoo? Moo wanta nan hin beekneetu jirti? Deema ati immoo rakkoo qabdan tala nana. Ila. Akkan hin jedhu. Gammachuu keessan arguurraan kanafi dhimmi biroo dhimma kootiitii miti. Ila. Sanumaayyuu immoo akkatti isheen Firaa'oliin jaallattu argite miti. Laphee isheerraa jaallatti. Ati waanuma jettee natti himee Adaadoti. Anuma isheniif amma kanaas deeggaraa jirtu. Ani akka dubartii biraa miti. Yaada isaatiin walii galee anis akkan jaalladhu ni nutti hime. Kanu. Kennuuko. Qabnaan gadi dhiisaniidhaan jabaadha. Isin lamaan keessanuu nagaan qabdee? Siinaanoo Adaadu. Waa'ee Siinaanoo waayyuu yaaddan jechuudha isin. Siifoo. Waa'ee Siinaan kana na dhiisi ati. Sanumaayyuu immoo ilmi dhiiraa waan tokko hoo dhiise galagalee ullaalu dafeeti dagata. Kanaafiyyuu intala durbaadha kan miidhamtu kanallee keessa galte. Sanaan iyyuu immoo ati maali? Abukaatu si batatee moonni?